warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaal kafuunee jirraa jirtu ilmaan ayyaa baga jiraatanii. Egaa ana dhufu jedheeraa gara sagantaa koo kanatti ijoolleen tokko tokko otoo yaada sin dhaggeeffatiin dhuftan akkuma seentaniin akkuma nama argitaniin waa barreessuutti hin fiigina. Beektanii jalqaba namni kun maaliif dhufee maal dubbachuu dhufee maal gochuu dhufee yaada sarraa barakaatii waan barreeffachuu barbaadan yookaan immoo yaada keessan barreeffachuu mirga guutuu qabdan jechuudha. Akkuma seentaniin waan hin taaniin barreessina. Ana hamlee tuquu hin dandeessinu garuu ijoollee adda addaa hamlee tuquu dandeessu. Yeroo akkuma seentaniin yaada namaa tokko tun hubbataniin duratti yeroo arrabsuu ta'ee maalis ta'ee akkasitti. Annaa har'a waan hin fudhadhee dhufee akkuma beekamu faffaca'uu keenyatu nu fayyadamu. Tokkummaan adeemuu keenyatu nu fayyada. Faffaca'uun keenya immoo ormaaf diinaaf bu'aa maalii qaba kan jedhu jechuudha. Har'a waan xiqqoo si hamleena tuqee wayii jira. Kanaafan yaada kana fudhadhee dhufee beektanii yeroo nu faffaca'anii wal nyaanne gosaan amantaan waan barbaanneen bakka 99 akka qarcaafooni wal babaafni wal arrabsinu kana diiniin immoo qaawwaa argatee jechuudha. Gaafa keenya nu cabsuu jira. Kanaafuu ammaan kana nuti isa kana harrabaa isa kan jibbaa isa kan gandummaa waa hunda dhiifnee haala duraan walii wajjin deemamaa jiru sanaan deemnee akkamitti of kabachiisuu qabna. Beektanii yeroo baay'ee wal dhiitaa turre, yeroo baay'ee wal arrabsaa turre, yeroo baay'ee wal xinneessaa turre, yeroo baay'ee suuraa wal garagalchaa turre, yeroo baay'ee gandaan wal waamnee wal arrabsaa turre. Garuu bu'aan nuti finne tokkollee hin jiru. Midhaa malee, tuffii malee. Nama biratti illee akka nu gadaanaa taane namni illee xinneessinu ija gadiitiin nu laalutti of goonee jiraataa turre. Garuu wanti kun nurraa hafuu qaba. Ammaan booda wallahi duraanis waan akkanaa dubbataa turre jechuudha. Iyyaas turre jechuudha. Garuu yeroo asin dhaggeeffannu asin yaafna rakkoon keenya kana. Eenyuunillee yoo ta'e harki tuutaa marqaa xaafiif qofa badaadha jedhu beektanii ayyooliin. Yoo harki tuutaa baay'ate marqaa xaafii qofa takka tufixa waa biraatiif ni fayyada. Maal irrattiin hadha waan kana dubbachuu barbaade. Xinneenya nu walii qabnu argee ormillee nu xanneessa. Ormillee nu tuffata. Har'aan kana asirratti hayyoota keenya, dooktaroota keenya, maanguddoota keenya asirratti suuraa booyyee goonee, suuraa baballeessinee, arrabsinee, xinneessinee asirratti nuyi gadhiisu argee ormillee jechuudha. Ormillee tuffii keessa ba'ee qeerroo sigimoos anaa dhufu tuffii keessa ba'ee kophee nurra deemu jira. Osoo nuti garuu wal kabajnee xinnaa keenya wal kaafnee guddaa keenya kabajnee hayyoota keenya kabajnee osoo haala kanaan walii deemne sadarkaan keenya orma biratti illee sadarkaan keenya olaanaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf hadha homaa haasa'uullee hin danda'u beektanii miira keessa galee baay'ee aaree jira. Maaliif aartee kan jedhuufi waan isaa gadi baasee ijoolleetu gara keessaa natti bilbilaa jiru dhiifama. Annaa bakka deeme galee sana tuffii namni akkamii bakka akkamii teessuma akkamii akkanuu qabu. Garuu abbaatu of mara jedhe boofti. Nuftuu of xinneesse eenyuun nu kabajuuf deemu ormatti waa laaluun qabdu. Aisha annaa wal kabajuutu nurraa eegama. Wanticha kana bane dagadhee taa'e. Nuti wal kabajuu qabna. Waan qabnu hayyoota keenya kabaju. Yoo jibbine keessi keenya hin jaallatu yoo ta'ellee keessa keenya jibbuu qabna. Hadhanu
duraan jibbaa deemnee yeroo bakka kabajaa argannu sana deemnee kabajaa keenya dhabnu numatu of xinneesse ormaa akkamitti kabajuuf deemna. Ormi dhageettiin isaas ijji isaas numarra jira. Waan nuti akkaataa ol gallee akkaataa gadi baanee jennutti illee ijji jira numarra jira. Haadha garuu kaanee akkamitti kun akkas hin taane jennee nama komachuu hin dandeenyu. Maaliif numatu waan qabnutti fayyadamaa hin jiru. Osoo waan qabnu kanatti fayyadamne tokkummaa keenya cimsannee wal jaallannee wal kabajnee maqaa walitti moggaasuu dhiifnee gandummaan wal arrabsuu dhiifnee guddaa keenya kabajnee xiqqaa keenya illee akka inni wal guddatu hamlee hojjetorree yoo haala kanaan wal kabajaa deemne yeroo mana namaas deemne bakka namaas deemne kabajaa guddaa arganna. Namnis nu kabaja. Hayyoota keenyas ni kabaja. Hayyoota keenyas ni jaallata. Sahabbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsa. Anna wallahi an haddaan kana yaa ilmaan ayyaa dhugaa dubbachuudhaaf. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والتفتشون كن عافو والتنسون كن عافو والربسون كن عافو لقيتنا ما نرجرا الناس هيجي سانرجرا قلبين سانرجرا أكاتان ولي جرو إلى على نجر الله نو يجراني جتشو إيش اللي ديمنو بكين كونو بيكتاني إيش اللي ديمنو wanti nuti qabnu kuni gadaanaadha. Yoo akkam hayyuu qabaanne maaliif numatu kopheen irra deemaa jira? Numatu xinneeffataa jira. Numatu arrabsaa jira. Osoo nu tokkummaa keenya cimsannee kabajaan jaalalaan walii wajjin hin deemne walii wajjin hin jiraanne akkuma nu wal mararfannu sana ormillee bakka guddaa nooruu nuu ka'a. Nu alatti wal innaa akka harree wal arrabsinaa tuffannaa wal xinneessinaa yeroo bakka biraa deemnu sun immoo ormi maaliif nu kabajne jedhne qeequun kun baay'ee nutti ulfaata. Faffaca'uun keenya gadaantummaa malee olaantummaa wanti inni nuuf fidu faayidaa inni nuu qabu hin jiru. Yeroo baay'ee waan qabnu kopheedhaan irra deemaa suuraa gadi garagalchaa eeksii irra kaa'aa asirratti gadi baanee arrabsaa asirratti waan barbaanne jenne maqaatti moggaasaa. Komentii jala fiigne waan ta'e jedha arrabsaa. Akkamitti ormi immoo nuyi bakka nuu kennuu danda'a? Akkamitti nuyi gammachuu keenya nuu gammaduu danda'a? Anna faffaca'uun keessan لتا داوي منامن بنات أسجل ديمي وقابي منامن تتسجل في فيين يوسيت تولي يا ديت أجيفدو يوسيت تولي مود يفتبو دنديس ياكي وفتني أسجل توان تاني ببرسينا ففجأة واو انت نفتو في النو هنجرو هندنو بكديمني هندت إنني مالي خبجا انت نو تأرجني قلا جرو هنجرو تفي مالي نو والتفنا نوتي والتفنا أورمي نتفترا والتفتا جراتشو ناوتا بايس كيسا أنا والنياتشون كن أصون الرعافي والنياتشون كن أصون الرعافي توكما أنا صوب والكبجني سلا أصونوتي والكبجني ولو جنين جراني أورمي اللي أكو مكان نكبجني وجنين جران بكديم نهندت أجيتيك أمنا بكديم نهندت نمني نكبجا بكديم نهندت سلا تيسوما قبنا جباك إني جبي فتشوك أبنا
xiqqaa keenyallee yoonni waa tokko gadi ba'ee taraa jedhe ceephoo dhiifne kopheedhaan irra jechuu dhiifne jabeessuu qabna. Amma waa'ee hadha jecha keessa koona tuqee wayiitu jira beektani. Namni wayii jecha inni dubbate keessa Abiyyi kun dandeettii isaa kanaa hojii isaa kanaan osoo Itoophiyaa keessa dhalachuu dhiiseetu bakka biraatti dhalatee jedhan beektani maanguddoon wayii abbootiin amantaa. Silaa badhaasa kan kana caalu badhaafamaa hojiillee kan kana caalu hojjetaa. Maal godhaa lafan taan irratti dhalate argame yeroo isaan jedhan keessi kun itti dhaga'ame beektani. Nama kana hin hojjetaa jira jabaa kana badii isaa itti himaa. Ammas immoo waan inni khayrii hojjete kanas immoo jajjabeessaa osoo waliin deemame kana caalaa hojjechuu danda'a. Kana caalaallee biyya keenya dhiisaati Afrikaa addunyaa kana caalaa waamsisuu danda'a. Hadha kan abaa caadaan beekne faantu gadi baatee Abiyyiin arrabsiti jechuudha. Kan haa jennaan hin dandeenyetu faantu Abiyyiin gadi ba'e qeeqa. Ormillee akkamitti Abiyyiin sii kabajuuf deema ree? Abiyyiin akkamitti ormi sii kabajuuf deema? Hadhaan ofii kootii Abiyyiin qeeqaa, ofii kootii Lammaa qeeqaa, ofii kootii Shimallis Abdiisaa qeeqaa, ofii kootii Jawaariin qeeqaa. Akkamitti gadi ba'eetu ormi na jala arrabse jedheen ormatti dallana. Maaliif ormi naan kabajne jedhee ormatti dallana? Hin dallanu. Anatu bakka ittiin kennine, anatu hin kabajne, anatu hin jaallanne. Yeroo nama arrabsinu, yeroo namaan waa tokko jennu ofirraa kaane nama sanaan waa jechuu qabna jechuudha. Anama fakkeenya yoon ka'ee namaan waa jechuu barbaade ani hoo maali? Ani hoo faayidaa maalii qaba? Ani hoo bu'aa maaliin buusaa jira biyya kootiif, uummata kootiif? Ofirraa jalqaba ka'eetan nama sanatti deemeetan nama sana qeequu kan nama sana arrabsuu danda'a. Ofii kootii waa tokko bu'aa buusaan jiru ummataaf dhiisiite ofii mataa kootiifu. Garuu nama naa olii kana gadi ba'e immoo cabsuu hin qabu, arrabsuu hin qabu. Nama adeemuutu gufata. Namni na deemne akkamitti gufata? Hin socho'u taanaan namni tokko nama socho'utu waa balleessa. Nama socho'utu waa tolcha. Kanaafu osoo wal kabaja badii walii wallahi lafaa kaanii ba ebeluun kana ebeluun sana jedhanii maqaa walitti moggaasuu dhiiftanii osoo guddinaaf hojjetan nuti kan barbaannu tokkummaa bilisummaa yoo ta'e faffacaanee wal arrabsinee wal xinneessinee suuraa walii gaggaragalchineeti biti bilisummaan kan nuuf. Osoo nama waa hojjetu amma daa'ima tokko yeroo ijoollummaa isaa kana yeroo ni waan ta'e baballeessu akka saayikolojiin jedhutti hin reebinaa ittiin ka'inaa jedha. Daa'imni yeroo sana keessatti perfeektiidha beektanii. Yoo inni waa tokko balleessu kana kaatanii naasiftanii tiitanii waan reebdanii daa'imni sun adoodee hafa. Yeroo guddatullee doofaa ta'e hafa. Hin ceephaayinaa jedha maaliif hamleen isaa tuqamaa guddata jechuudha daa'imni. Osoo badii tokko hojjeteellee waan inni balleessu sana karaarraa jalaa kaaftee kaatee isa mufachiisuu kan naasisuu hin qabdu. Hamlee isaa guutuu ta'e guddata jechuudha daa'imni sun. Anna jabaa keenya haa jabeeffannu haa kabajnu. Osoo orman kumatinin duratti numti bakka guddaa halaannu sadarkaa ka ola kaafnu. Yeroon wal nyaanne adda baane faffacaanu kana diinaaf cida. Nuuf garuu gadda. Maaliif waa baay'ee dhabaa deemna jechuudha. Kabajaa keenya dhabaa deemna, hamlee keenya dhabaa deemna, waan qabnu dhabaa deemna. Nama qeeqnu nama arrabsinu sanallee xiiqii keessa galchaa deemna. Bari akka waan foon qircaa rafaala qalamu sarti bakka 99tti cicciramne of xinneessuun kuni
bu'aa hin qabu. Erga namni nuti indeesse ka'ee iyyuun kunis bu'aa hin qabu. Jalqaba tola waa hundinuu. Baarzaafii tokko yeroo jalqaba dhaabdu akka inni dabeen guddanneef yoo ati sirreessaan deemne gaafa guddate illee akkuma sana dabaa deema beektanii faayidaatti hin qabu. Yoo manatti ijaarte illee hin ta'u bobeessuu qofaaf bobee daara qofa sii ta'u qofaaf faayidaa qaba jechuudha. Waan tokko jalqaba tolchuu qabna. Waan tokko jalqaba ka'umsa isaatiin tolchine ga'umsi isaallee bakka guddaa qaba yookaan bu'aa qaba. An har'aan kana yoo nama hin qabu tokko jaalladhee kabajee jedhee yoo nama sana bakka guddaa wayii fudhadhee deemee namni sun illee anaaf kabajaa guddaa qaba. Maaliif akka nama kana kabaju narraa ilaalaa jira jechuudha. Kabajaan ani nama sanaa qabu narratti hubata. Namni sun nama cimaa yookaan immoo nama gaarii akka ta'e. Garuu nama kana ofii kootiif xixinneessaa ciicataa fudhadhee deeme bakka tokkotti namni sunis akkuma kootti ciicatee ilaala malee nama sanaaf kabajaa hin kennu. Kanaafuu adda adda faffacaatanii ormaafillee bakka hin baninaa fi diinaafillee karaa hin baninaa karaa hin saaqinaa. Deebinee ormas hin koomitinaa. Jalqaba nuumtii kuni waan qabnu dahaba keenya cimsannee haa qabannu akka hattuun nu jalaa hin hanneef. Akka bakka hin taane hin kufneetti. Akka bakka mallee hin dhaabbanneetti. Waan qabnu kan harkaan jabeeffannee kaanee hattuu haa koomannu. Gantuu haa koomannu. Ofii keenya daaraa keessa gangalchaa. Ofii keenya dhoqqee keessa gangalchaa. Ofii keenya ibidda keessa gangalchaa. Ormi kun akkam waan akkanaa godhaa jennee orma sanatti mufachuu hin qabnu. Amma ormi akkuma jiruun akkanoo tokkoon keenya firqiitti baasanii beeku. Ati eessa akka taate ati maaliif hojii nuti hojjennu irraan ka'anii. Ijumarraan akka kana ilaalanii nu beeku jechuudha. Ati eenyu akka taate ani eenyu akka fedhiin koo maal akka ta'e ati fedhiin kee maal akka ta'e hundi jiraatu fedhii tokkoon keenya fedhii keenya maal akka ta'e nurratti hubatanii jiru. Maaliif sadarkaa bakka deemne sanatti illee kabajaa akka hin arganne nu godha. Gammachuun torbee kana nuti itti jirru kun osoo addunyaan dhugaa dubbachuudha wallaahi osoo addunyaan carraa argattee gammachuu kana gammadde sila akka carraa nuti torbee kanatti arganne wallaahi carraa rabbiin nuu kenne torbee kanatti ittiin gammanneen burraaqne kana osoo akka biyyattii kanatti mootummaan biyya kana badhaafame wallaahi silaa biyyi kun miila tokkoon dhaabbatti. Biyyi kun silaa torbee tokko dhiisaati ji'a tokko guutuu ganamaaf galgala ummanni isaa ala ba'ee ala dhaabbata ture. Maaliif nuti yoo maaliif kabajaa akka kana waliif dhabne? Xiqqaanis guddaanis kan beekumsa qabus kan beekumsa hin qabnes gadi bayeetu masa beekumsa qabu. Har'a ka'ee mee waan tokko jedhame an amma alaaftunnaa bakka hin jiru kana mana hin jiru kana guyyaa tokko qofaaf alaaftunnaan irratti gatame mana kana ati baadhu hadha mana kana eeggadhu too namni naan jedhe guyyaa tokko dhiisitti sakandii tokko dandeenye bulchu. Garuu nama biyya tokko bulchu immoo gadi baanii akka kana cabsanii qeeqanii arrabsanii namummaa namaa keessaa baasanii aalii isaa qabrii keessatti tuqanii maal jedhanii booddee immoo ormi maaliif akkas na jalaa xinneessi jedhanii orma sanatti iyyuun bu'aa hin qabu. Kabajaan mana keessaa ka'a. Kabajaan mana keessaa ba'a. Ani soo haadhanii obboleeyyan koo mana keessaa jaalladhe yookaan mana keessaa jibbee akkamitti ollaan na jalaa obbolaa koo maaliif na jalaa jibbaa jedhee ollaa koo machuu hin qabu. Maaliif anuma jibbaa waan ta'eef. Osoo naan mana keessaa obbolaa koos ta'e maatii koos ta'e jaalladhe ormillee akkuma sana naaf jaallata jechuudha. Kanaafuu faffacaatanii akka foon arafaa qircaan babayinaa. Harka wal qabadhaa bakka jirtanuttis. Hanga biyya ormaa jirrutti beektanii. Malee gaafa biyya ormaatii baane hundinuu anis mana koo galaa atis mana koo galta innis mana isaa galaa isinis mana sii galti
biyyuma ormaa kanatti guyyaa tokko yookaan arganne gammachuu waliin haa dabarsine tokkummaan wal bira dhaabbanne walii wajjin dabarsine adda faffaca'uudha. Hundinuu gaafa galu riskii isaa fudhatee mana isaaf biyya isaatti deebi'aa jechuudha. Hanga biyya ormaas ta'e biyya Dr. Shurrubbee tamaam singalchaa oke. እና osoo bay deebiinaa ergeen jiru si deebisuudhaaf si erguu hin danda'u gadi ba'ee kottu lammata seenii singalchaa. Tokkummaa keessan cimsaa, jaalala cimsaa, guddaa keessan kabajaa, hayyoota keessan kabajaa, mootummaa keessan kabajaa. Waan ofirkaa galfattee kana cimsattee kabajlee wajjin deemtee malee bor kan biraatu mayyii bakka sana dhufee akkuma ergasii nu dhiita jechuudha. Sagalee dhuma afuura amma arganne kana qabanne afuurri keenya akkasiin hin banne. Naa qaanta wannaati. Duudaa. Afuura keenya rabbiin qulqulleessee afuura nuu kenne kana afuura kana atoo addaan hin kutiin gara biraatti guddinatti tarkaanfachuu qabna. Waan arganne kana ofirkaa gannee kaane waan guddaatti fiiguun faayidaa hin qabu. Waan nurka galee kana facaasa kan bira argadhe jettee achiin yaaduun hawwuun keeyyuu admaleedha. Inni waa qabuus, inni waa beekus, inni waan beeknes qeequmaaf, arrabumaaf wallahi adraa kun aadaa keenyaare. Kun aadaa keenya miti bar. Arrabumaaf yeroo ma dhuftanii illee peejii namaa keessa galtanii arrabumaaf namatti kaatu beektanii. Harki keessan arrabaaf, arrabni keessan arrabaaf kana qulqulleeffachuu qabna. Kana dhiisuu qabna. Xinneenya malee maal akkamitti nuti of xinneessa, nuti wal xinneessa akkamitti namarra hayaaf yookaan immoo jecha gaarii tokko yookaan kabajaa guddaa tokko namarraa barbaaddaati. Nu asii firqiidha isin eebaluu deeggarti isin akkasii an akkasii anoo akkasii asitti numti warra paartii gurguddaa dhiisaa numti biyya ormaatti bakka 99 wal qoonnee jirra jechuudha. Maaliif barbaachise kun? Kun maaliif barbaachise? Isin gandaa achi dhufte garee keenya keessan seentu inni achi dhufe garee keenya keessan galchina inni warra mintinaa wajjiniin oola inni asiyaasin galchina. Wanti akkasii kun nurraa hafuu qaba. Kana uffatte nu wajjiniin dhaabbattu inni uffata diimaa uffatte uffanni isaa nu wajjiniin akkasiin godhu waan akkanarraa lubbuu nafsiyyaa keessa qulqulleeffadha. Halo. أوبسي Nagaa maaf. Salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkam nagaa keeti? جلتا فيا كيتي Nagaa alhamdulillah akkam. نجا قال ربي. Nagaa sagantaan keenya dhafa faca'uu moo tokkummaa keenyatu bu'aa qaba? Faca'uun keenya hoo midhaa maalii qaba kan jedhu irratti dubbataa turre yoo yaada qabaatte. yoo yaada qabaate naan jetaa kana irratti fa'a. Eeyyega. Ajaa'iba. Itti fuf. Jalqabumayyuu akki ta'e maal ni beektaa? Qunceenuu sababni arbaa'itu waan wal gargaarteef mitiire. Akkasi wallaahi dhugaa jetti. Kanaafi ani booda gaaffii itti dhiyaatu naaf deebii naaf gaafachuu dandeessaa? Gaaffii kan kee tokkoon sii deebisaan waanuma asitti kaafte tokko dhimma Abiyyi osoo biyya biraa keessatti dhalatee waan gaariidhaan aan jettu tokkoon booda kaasa. Jalqaba irratti garuu saniin kaasu sana osoo hin taane kan biraati maali beektaa? Sun namni waan ati dhiphachuu hin qabne tokko yeroo baay'ee keessaan faasitti majedhee waan tokko yeroo baay'ee narkatti hafa sanaaf dhiifaman sin jedha. Wani taate jalqabumarraa kaasee qabsoo kana uummanni Oromoo abbaa fedhe olitti ofirra biddarbisee
Afrikaa guutuu bilisoomse jechuun ni danda'ama. Qilleensa Afrikaatu bilisoomee qabsoon Oromoo kun kan inni itti dadhabaa dhufe sii galee. Gaafa kana ilma kooti kan jedhee amanatu aangorra kaateera. Ammas taatu qabsoon Oromoo waggaa tokko tokkoon inni gulaalama. Maaliif ati qabsoo keessa turte? Akka nama qabsoo keessa hin turretti sitti himu. Ijoolleen irra caalaa nama biyya jeeqaa jiran kun ijoollee Jimmaatis, ijoollee Arsiitis, ijoollee Wallaggaatis hunda namaa taayetu mallaaluutti jira. Warra amma biyya jeeqaa jiru kun warra erga Abiyyi aangootti ol ba'ee siyaasatti dabalameedha. Ijoollee qofaa miti. Namni gurguddis ni jira. Duraan jarri kun maal siin jedhu beektaa yoo ati qabsootti waamte takkaa jiyaada seete moo takkaa maaltu nu galche takkaa wannatti deemtuuf kun akkasii siin jedhanii si bira kutu. Akka beekumsaan si caaluu wayii bafaa barbaadu qaama isaanii kanaan. Gaafa kana dhufanii gaafa Abiyyiin dhufee jedhu Oromoo aangoo qabate waan taateef siyaasatti dabalaman jaamaa duudaan kopheedhuma bottiidhaan. Yeroo ammaa kana gaasaan akkasii kanatu hayyoota Oromoo kan suuraa gadi garagalchu kan eksi irra kaa'u kan arrabsu kan waan hin taane jedhu yeroo jarreen akkanaa kan. Amma fakkeenyaaf barreeffama tokko kaleessa Jawaar maxxanse. Namni irra caalaan barreeffama sana hin dubbifne anaan beeka hundi isaaniitu hin dubbifne barreeffama sana waan jedhu nu hubanne. Ammoo gadi ba'anii inni kaan Abiyyi arrabsaa waanuma Jawaar barreesse qofaaf. Inni kaan immoo Jawaar arrabsaa waan xiqqoo Abiyyi ilaallatuuf jedhee mata duruma qofa laale jechuudha. Waan isaa waan inni jedhu hin agarre. Calliseetu barreeffama sana hubachuu dhiisiiti. Dubbiseeyyuu hin xumurre irra caalaan namoota himataa ture warri dubbisees. Achirraa kaasee maal ta'etu? Kanaaf Abiyyi Oromoon hin qeeqe malee hin jibbine. Abiyyi Oromoon keenya miti hin jenne osoo kan isaa hin taane mee ati qabsootti har'aa miti kan dabalamte wal beekna. Maalummaa qabsoo kanaas ni beekna. Eessaa kaatee akka qabsoon dhufte ni beekna. Abbaan isiin irraa kaatee dhuftes ni beekna aniifati jechuudha nama biraa osoo hin taane. Abiyyi gaafa sana osoo Oromoon taane aangoorran baa deebii kana qofaan haa deebisime. Gaafa sana osoo Abiyyi Amaara ta'e yookaan Tigiree ta'e aangoorran baa deebii kana qofaan haa deebisachi boodatti fufna. Ani gaa kana murteessuu hin danda'u beektee maaliif hin murteessine jedhi tokkoffaan woma ilaalcha koo ta'een asirratti dubbataa jira malee beektee beekumsa addii kanas waan kana murteessuu hin qabu. Lammata immoo egaa namni waan tokko ilaalchumaan beeka beektee ilaalchumaan ni murteessuu danda'a. Amma akka saba biraatti Abiyyi kun utuu saba biraa ta'e sila har'aan kana bakka kamii jira yookaan immoo maaltu ta'amaafii jira. Sila nuti tokkoon keenya isaaf hin saganne sujuuda isaaf hin buune jedhamne sila mana hidhaa seenna jechuudha. Sirriidha. Amma beektaa kan inni amma si gaafadhe kanan ofii kootii deebisee achi booda sanitti dhufna. Abiyyi gaafa sana osoo Oromoodhaan taane aangorra bahuu dhiisiiti. Lammaanis Abiyyiinis gaafa sana osoo Oromoon taane aangorra bahuu dhiisii mana hidhaa seenuu turan. Sababni maaliif? Barri uummanni keenya irreecha irratti namni 700 bakka tokkotti dhume bara hooggansa Dooktar Abiyyi dhaadiyoo hoogganu bara mootummaa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa ture. Akkuma har'a Muktaar Kadir daangaa irraa dhiibamee ce'umsa kana faana keessaas waa tokko godhachuu dhiisee saree godhamee gatame kanatti saree godhamanii gatamu jarri sunis sila. Sababa Oromoo ta'aniif akka seera mootummaa Itoophiyaa boqonnaa 11 fi keewwata 106 qabdutti muummee ministeeraa tokko yoo fedhiidhaan aangoo kan gadi dhiisu taate carraa nama lama qofatu qaba seera muummee ministeeraatiif filamuudhaaf. Tokko eenyinni nama mana maree bakka bu'ootaa uummataa keessa jiru takka. Lammaffaan itti aanaa muummee ministeeraa kan duraanii sanatti ol darba. Kana lamaaniin alatti namni biraan jiru. Muummee ministeeraa gaafa Haayile Maariyaam aangoo gadhiisu Dooktar Abiyyi mana maree bakka bu'oota uummataa keessa jiru kun siif agalu. Carraa muummee ministeeraa ta'uun qabu jechuudha. Erga sanaa sababa Oromoo ta'eef dhaadiyoo irraa kaafamee gara mana maree bakka bu'oota uummataatti ol guddifamee san booda gara muummee ministeeraatti ol guddifame. Maaliif sababni kun? Sababa qabsoon Oromootiin dhiibamtee dhufteef Oromoo malee namni tokko biyyattii kana hoogganuu hin danda'u jedhamee waan hubatameef sababa kanaatiif akkas godhamee jechuudha. Namni biraa gaafa sana Amaaraan, Tigireen, sabaaf sablammoonni biraa kan mana maree bakka bu'oota uummataa keessa waggaa 27 tajaajilan hedduutu jiru. Sababa sanaatiif akkana godhame. Ammoo Oromoon har'as taanaan Dooktar Abiyyiin kan kiyya mitis hin jenne hin arrabsines hin qeeqnes bifuma kanaan deemaa jira. Qeeqateera ilma isaati waan irraa argachuu barbaadu tokko karaa seeraatiin heera mootummaa Itoophiyaa irratti seera mootummaa naannoo irratti hundaa'ee waan kana naaf deebisa kan jedhu abdii sanaatiin geessee achirra kaa'ee miti achii booda'u balleessa inni qabuu fi qeeqaa jira. Waan inni qabuuf immoo siifan
faga maal jette abiyyi silaa saba biraa keessaa dhalate har'a gammachuun kun guddaadhaa jette waan kana kaleessa Jawaar dubbatee ture Noobeliin Dr. Abiyyi argate nutu argate waan ta'eef na gammachiisaa jedhe an kan kiyya sitti immoo osoo hin taane jecha isaan sitti hima ammoo namoonni keessaa ba'anis ni jiru kun ergaa cimaa nuuf dabarsaa jedhe namni tasuma hiriiran bahin hin jira akka Tigireef Amaaraa gaafa filannootis hin filatanu ergaa guddaa irraa argata jennee yaanna Abiyyi karaa amma deemaa jiru kana dhiise akka of sirreessu ergaa guddaa isaaf dabarsaa gorsaa kun tokko jedhii qabadhu Oromoon illee jedhe Jawaar akka eegamu sanatti hin baanee gammachuu ofiin ibsannee jedhe kanaaf immoo sababa kan ta'e hojii jarri hojjetaa jiru kana eenyu Abiyyi qofa osoo hin taane ODP'n maal eegaltee jirti ummatatti boonuu qoma rukutachuu dantaa ummataa dhiiftee achi gara gaggaltee dubbii quba kakkaa'uu sabboontota ummanni jaallatu irraa achi baksinattee dudduubatti dhiibuu kanatu ititaa dhufee akka hin barbaadamne godhe fakkeenyaaf maal irratti fudhanna gaa Oromoon siluma akkasii aadaa akkanaa qabaa lakki aadaa akkanaa hin qabu gaafa muummeen ministeeraa Noobelii argate dhiisiiti gaafuma akkanaan iyyuu istaadiyeemiin Finfinnee guutee amma sadarkaa biyyattiin sun fudhatamutti ba'ee ummanni keenya dirree dhiphise boombii dhufee darbatame qeerroo meeqatu qabatee harkaan itti dhume Noobelii irratti immoo ba'uu dide ummanni maaliif Noobelii dhumti kun iyyuu kana booda nu shakkisiisee wanni kana dudduubaan jiru maalii Noobelii kana warri harratti hin gammannes sababni isaa maaliif Noobeliin kun badhaafame nuti rakkoo akkanaa biyya keessaa qabna rakkoon kun immoo rakkoo waggaa tokko wal xaxaa dhufe akkasitti imamaa ture kan dhokatu miti waraanatu nurra jira weeraraan bulaa jirra komaandi poostiin bulaa jirra yaada ummataa deemamee funaanamuu dhabe malee na arguuf jiraata Bilille na amani waan kana bor gadi ba'amee miidiyaan gabaafamuuf deema maaliif Noobelii irratti ba'uu diddanis jedhamee dubbatama maaliif dhiifame beektaama badhaasatu ammallee hin badhaafamne Noobeliin kun in darbe malee injifannoo injifatee darbe malee Noobeliin kun hin badhaafamne sababa kanaatiif yaanni ummataa guuramuu dhiise malee sababni maaliif ba'uu diddanii Noobeliin kun isin hin gammachiifne sababni jedhamu sichi qindeeffamee kaayyoon ummataa gaafatamee ba'a waan ummanni himatu kana waan narra jedhurraa yoonni garaagara ta'e anzulaaltu kijibee gaafa sana arguuf jiraata ummanni Abiyyiin caalaatti gammade Abiyyi miti barkan gammade Abiyyi boriin ni Eenyutu ummanni Oromoo akka barbaadamutti hin baane ummatumti Oromoo jechuudha akka silaa Noobelii kanaatti akka silaa nutti barbaannutti akka silaa carraan kun carraa biyya keenya carraa Afrikaa guutuu sagalee keenya ol guddisutti hin baane ummanni kun maaliif hin baane miidhaa isa keessa jiru sanatu shakkii irraa qaba mootummaa kanarraa shakkii godhatee jira duraan waa'ee lammaati irrattis waa'ee xayyibaati irrattis waan gaafate qaba lammaaf xayyibaa achirraa kaasanii maal godhan seeta addisuunii fi shimallis aangora dhufanii borontumaa sana amboo dhaqanii callii calanqootii fi aanoleen kijibaa jedhan guyyaa sanirraa kaasee ummanni madaa keessisaa qaba saniin alattis dhimma takkalaa uumaatiin wal qabatee dhimma koree hojii raawwachiiftuu Finfinneetiin wal qabatee kan maashii olaanaa achirraa kaasanii namoota biraa bakka sana buusan ADP keessaa jechuudha yookaan Amaaraa Dimokiraatik Paartii keessaa sanarraa kaasee ummanni madaa qaba kanaaf malee Oromoon xiqqaansi daa'imni garaa jirtullee dhalattee hiriira kana ba'uu qabdi turte silaa inni lafarra jiru iyyuu immoo hin baane waan si ajaa'iba naannoo hunda keessatti yoo fudhatte bifa madaalawaadhaan hin baane ammoo Abiyyi jibbee miti bar dhaaba kana jibbaa jira ummanni Abiyyi immoo akkan jibbine waan tokkoon si mirkaneessa yeroo hunda mee kan ummanni keenya waatu kun caasaa kana diirsaati amma godaatti haaromsaa hattoota nurraa kaasaa jedhamu Abiyyi aangorra darbinan jedhu guyyaa takkallee wayyaanee kan waggaa 27 guutuu qawwee qofaan taankii qofaan ijaaramte waggaa 3 keessatti darbe guyyaa 3 qofatti mootummaa ce'umsaa kana fuudhanii mootummaa filannootiin darbu bakka buusuu ni danda'a fakkeenyaaf amma Iskandar Naggaa yeroo darbe mootummaan biyya kana keessatti qubaan filameen jiru jedhee waan kana dubbataa ture beekaa sagalee sana ukkaamsine malee dhugaadha dubbiin sun beekaati waan itti deemaa jiru beeknaa malee dhugaadha dubbiin sun mootummaan qubaan filameen jiru mootummaa ce'umsaati mootummaan kun mootummaan ce'umsaa immoo kan inni jedhu mootummaa ce'umsaa biratti maqaa tokko qaba mootummaa haaromsaati haaromsa jechuun immoo maali silumaayyoo waan tokko haaromsuu jechuun maal jechuudha sirna moofaa sanirraa gara sirna haaraatti jijjiiruu jechuudha sirni haaraan hin jijjiiramne warri kaleessa
ummanni qeerroodhaan ofirraa dachaafte hundi isaa shawaarraa, jimmaarraa, arargeerraa, arsiirraa, wallaggarraa, booranarraa warri kaleessa qeerroon ofirraa shimalaan ariite Finfinnee keessatti aangoon isarra gurguddaa kennamee fi ilkaan isaa daran jabeeffate ummata nyaataa jira. Ammoo yeroo Finfinnee dhaqee caasaa isaa daran gadi qabeeffate ummata nyaata. Kanarraa kan ka'edha malee uummanni Oromoo jibbaa. Fakkeenyaaf Finfinnee keessa eenyu faan? Fakkeenyaaf maashoo olaanaa nammas hin jedhe fudhadhu. Maashoo olaanaa koree hojii raawwachiiftuu keessatti eenyu muude bara bulchiinsa Dooktaraa biyyi kana keessatti koree hojii raawwachiiftuu kan Addawaawwaayii kantiibaa magaalaawwanii jala goree shuumame. Eessarraa dhufe beektaa maashoo olaanaa? Hattuudha. Caasaa Alamuu Simeeti. Godina Shawaa kaabaa bulchaa ture. Qeerrootu ati hattuudha jettee achirraa kaaftee ol ariite. Ittaanaa waajjira giddugaleessa ODP awwal fudhadhu kan ammaa kana. Kanuma amma irra jiru iyyuu. Eessarraa dhufenni Arsii lixaa dhaaba hoogganaa ture achirratti. Oromootu achirraa shimalaan ofirraa ariite ati hattuudha jettee Alamuu Simee wajjiniin lafa jimmarraa. Lafti bunaa isaan jimmarraa gurguratan amma nan jedhamu. Ragaa wajjiniin waraqaa wajjiniin lafa jira. Dhufee koree giddugaleessa ODP hooggansa lammaffaa qabatee jira. Awwal namichi dheengadda Jawaarii fuula Facebook isaa irratti maxxansaa ture sun. Namoonni akkasii kun hedduudha. Mee Jimmaan keessatti fudhadhu. Jimmaan keessatti shanan gibee akkuma ati beektu limmuu tokko keessaan limmuudha. Limmuu keessatti wanni ta'aa jiru waan nama raaju. Wanni nama raaju kun maal iseeti? Caasaaleen duraan bara TPLF ijoolleen ofirraa ariitee TPLF wajjiniin ofirraa dhiibdee baafte akka jirutti deebifanii aangootti deebifamanii yeroo ammaa kana jeequmsi limmuu keessa jiru waan daraniiti. Caalaatti immoo babal'atee borga nama arguudhaaf jiran. Kanaaf uummanni kun waan irraa argatu hin dhabne. Ammoo gama biraatiin immoo waan tokkoon siin jedha. Kan akkasii jirutti sii deebisee na fakkaata. Abiyyi kun silaa nama biraa keessatti dhalatee waan guddaa tokko ta'eeti simatamaa bifa biraatiin jedhamaa namoota hayyuu tokko takkana jedhee jette. Namni kun hayyuu miti. Namni siin jedhu kun sin morma kana. Maaliifan yoon dhimmi kan kennan galchine yookaan dhimmi kan koommoo sin galchu yoo ta'e si mormuu hin danda'u. Tuffadheen si bira darba malee. Ammoo bakka dogoggora kana jedhameeti si bira darba. Maaliif? Uummanni Oromoo kun Abiyyi fidatee bakka kanaan ga'e. Uummata Oromoo keessaa dhalachuun Abiyyi fidatee bakka kanaan ga'e amala yaadni qabuu fi yaadni asirraa gonkumaa wal argaa hin jiru iyyuu beektee dubbiin ammaa asirra fiddee iyyuu garuu waan baay'ee nu barsiiftee waan baay'ee dubbattee beektee garuu yaadni fudhadhee dhuftee fi dubbiin ati dubbataa turte illee adda beektee haa ta'u malee barumsa guddaa irraa argachuuf deemna. Jecha maanguddoon keenya jedhan jechuun sirriitti siif hin galle ta'a. Maal jedhanii osoo biyya biraatti dhalatee jiraate amma gosa biraa osoo hin taane biyya biraatti osoo dhalatee jiraate silaa daraanoo dalagaa deema. Ammas immoo silaa badhaafama kan kana caalu argata jedhani. Biyya keenyatti immoo beekta. Isa waa tokko hojjetu jalatti okkoraan harkisanii kuffisu malee nama hamlee ta'e nama jabaasna jabeessu hin jiru. Kanatti dhibbatti amanuu qaba. Dhugaa jirtu kun irraa dhoksuunis diddiibuunis hin barbaachisu. Kun akkamitti hafuu qabaadha beektee? Wanti kun akkamitti hafuu qaba? Nama fiigaa jiru tokko okkodhaan qabdee yookaan immoo funyoon xaxxeessisuun kun yoom nurraa dhaabbatadha. Ati qabdee rukuttee yookaan immoo tumtee kaan cabsitee nama sana sakaaluu qofa sitti hin fakkaatu. Jechaan nama sakaaltu. Gochaan nama sakaaltu. Hamleen nama sakaaltu. Ati amma nama hamlee kee tuqeessi sakaalurra nama cabsee si kuffisetu irra si fayyade jechuudha. Dhidhiibamtee fayyada. Nama jechaanii mutu sakaalu tokko godaannisni isaa yoo ati fayyade godaannisni isaa yoo mutu keessaa hin fayyadu. Nummoo waa hundaan wal sakaallaa beektee waa hundaan wal sakaallaa. Hamleen wal sakaallaa. Gochaan wal sakaallaa. Jechaan wal sakaallaa. Deemsa keessa wal xaxanii wal kuffisu. Waa baay'eetu jira. Namni immoo sammuun isaa kun firii yoo hin taane dalagaa tokkodhaan sitti ni jalqabuma jechuudha. Mana nama bakka dalagu kana guyyaa tokko dhiisiiti sa'aatii sakandii tokko mana kana bakka jaraa bu'iitu bulchinaan jedhanii danda'ee hin bulchu. Garuu nama biyya bulchuuf nama waa guddaa hojjetu immoo as taa'eetan arraba tokko hamlee isaa tuqa jechuudha. Jecha tokkoon sammuu isaa kana jeeqa jechuudha. Rakkoon keenya kanadha. Kanarra dhaabbachuu qabna. Anamatu mana barumsaa keenya abaacaadhaa yoo jedhame hanga zaatti danda'een jedhu. Garuu as taa'e immoo
hayyuu yuunivarsiitii waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 galee seenee bahee sanammoo astaayee xinneessa rakkoon keenya kana. Rakkoon keenya kana. Inuu banne waan takka wanna tinuu bannetu jira. Jecha inni an jedhe maal seete jalqabu maati jecha hayyuu jedhuufi jecha oromoo jedhuufi jecha qeeqa jedhuufi jecha barnoota jedhu adda adda baasii beeku hunda isaa yoo amma fakkeenyaaf waan siriphisu tokko jedheetiin ka'ee dubbii jalqabuma ati namoonni kun maaliif siriphisu jalqabu maaliif biran kunne waan akkasii kana namoonni anamma ofii kooti elaa dulaalaanifati waliin galle waa'ee koorraa ka'eetti miti kan dubbatu wooma qabnu kana hayyuu keenya jabaa keenya nuti jalqaba jabeeffannee kabajnee kaanee orma komachuu qabna nu asii sixinneessa asii arrabsa suuraa gadi garagalchaa suuraa bineensa fakkeessaa suuraa dubartii fakkeessaa kadhataa fakkeessaa orma bira deemne ormi kun maaliif jabaa keenya akka sixinneesse maaliif kabajne jenne orma komachuu hin qabnudha jechuudha ammas ati waan hin dhufeefillee yaada koo jalqabarraa kaasee dhaggeeffannee natti fakkaata. Ansitti beera silumayyoo warra akkasii kun fuulduraafis warra qabsoo keessa jiru miti. Dudduubaafis warra qabsoo keessa turees miti. Jarri kun dantaa jiraasitti immoo dantaan jiraa maali? Nyaatanii buluudha kaayyoon jiraa. Maaliif ati fakkeenyaaf nama 10 wajjin dhaqxee gurmaa'uurra nama 5 wajjin yoo gurmoofteerra sagaleen kan kee dhaga'ama. Amma jarri kun yeroo baay'ee jarri kun wanni isaan barbaadanu maal seete? Yoon akka mootummaa kanaatti ka'ee deeme mootummaa kana yoon deeggare namni kun na caala namni barate waan keessa hedduu waan jiruufi faallaasaa ta'eetiin paartii mormituu keessa galeen nama baranne wajjin lafaa ka'ee sagalee guddaa argadha kan jedhutti caala irra caalaan isaa. Si galee yaadni koo. Yoo mootummaa kana deeggare namoonni hedduun isa keessa jira namni barates hedduu keessa jira. Kanaafuu kanaa wajjin deemuurra nama daalu waan ta'eef as deebi'eessa mormee bifa mormiitiin sagaleen kan koo duratti dhaga'amuu wayyaa warra jedhutu caala. Fakkeenyaaf eenyu haa jennu. Namoonni tamma jettu kun dhugaadha. Jalqabumaa gaafa duraanii dubbadheen ture. Sitti simeen ture dubbii kana. Hayyuu gaafa mootummaan wayyaanee gaafa nu xiqqeessuu barbaadu maal goote beektaa? Hayyoota keenya harka dudubbeetti hidhuu jalqabde. Hayyoota harka dudubbeetti hidhuu jechuun maal jechuudha beektaa? Oromoo miliyoona 60 jiru san qaqqabdee harka dudubatti hidhuudhaaf yeroon ishee hanqatee biizii waan taateef mataarraa funaantee namoota keenya hayyoota keenya harka dudubatti. Lammaa Magarsaa irratti wanni isin hojjetaa ture. Dr. Abiy irratti amma Lammaa Magarsaatiif Dr. Abiy bara mootummaa wayyaanee kana keessa waan isaaniin malu hojjetaa turanii Dr. Abiy kan dhaqee dhaaba sanatti makame ganamarraa kaaseeti. Umurii isaa baatii yeroo kutaa 8 waan akkasii baraturraa kaaseeti. Amma dhufee bara 2017tti sagaleen isaa tun dhaga'amin nama akkanaati jedhamee tun beekamin dhufee bara 2000 fi meeqa gahe 17 gahe. Sitta mul'atu dubbiin kun. Maaliif kun? Hayyuu keenya waan ta'eef hayyoonni kun dhufee bifa numiidha kan jedhan. Ammoo nuti immoo gaafa qabsoo lafaa kaanu maal jenne? Hayyoonni keenya fuulduratti adeemanu jennee lafaa kaanu. Hayyoonni keenya fuulduratti adeemanu jennee gaafa lafaa kaanu hayyoo keenya fuulduratti baafne in injifannee jechuudha. As deebinee immoo yoo hayyuu keenya xiqqeessine maal taana ree? Ni injifatamnaa jechuudha. Faallaa kanaati kalas. Wanni biraan jiru. Ayiwa kana yaanni kan koo. Ormaafillee diinaafillee qaawwa saaqaa deemudha malee bu'aan wanti nuti buufnu hin jiru beektee. Waan hunda manaa ka'a alaa kullee haalli faffaca'uun keenya uumaa bu'aatti hin qabu. Bakka deemneetti xinneenya malee wanti nuti argannu hin jiru. Kanuma yaanni kan koo amma reefu sii fudhatame egaa waan hundaafuu meera. Waan si ajaa'ibu dubbii kana irratti waan tokko ijoollee keenyaaf waan hin dhaamu tokko hin qabu. Mootummaan mallasaa gaafa viidiyoo ijaaru maal irratti ijaare seeti? Ittiin uummata Oromoo cabsuu kaayyoon isaanii tokkoffaan. Lammaffaa immoo ittiin abaaboo biyya keessaa baasuudha. Akkuma jedhe sana ittiin abaaboo biyya keessaas baasee jira. Maal goote seete TPLF shirris hin taate. Waan ofii hojjette hunda isaayyuu uummata Oromoo kana keessaa viidiyoo uumte viidiyoo afaan Oromoo beeka waan ta'eef ofii isiitii mana namaa gubdee abaabootu gube jechuu nama ajjeeftee rarraaftee abaabootu rarraase jechuu bifa kanaan deemataa ture. Bifuma dubbii sanaa gaafa immoo viidiyoon cabsitee uummata Oromoo fayyadamtee cabsitee mataa isiirra aantu abaaboo cabsan gaa. Gaafa viidiyoon mataa isiirra aantee aangoo fudhattu maal godhan seete? As deebi'anii abaabootti firoomuu jalqaban. Sababni isaa maaliif? Amma immoo abaaboo qabatanii viidiyoo cabsuu barbaadaniiti. Wanni biraan jiru. Si galee
ammas taanaani namoonni keenya kun yeroo faffaca'u gama kana goree gama kana yoo goru kaayyoon isaa adeemsi isaa mataa tokko ta'uu qaba. Ilaalchi nama adda addaa fakkeenyaaf an amma Zulaal ati Bilille karaan ittiin Oromoon bilisoomsa jedhuuf karaan ittiin Oromoon bilisoomsa jettu garaagara ta'uu danda'a. Garuu deemsi keenya immoo eessa bakka bilisummaa Oromooti. Wal dhabdeen keenya eessa wal arrabsuun dhimma dhuunfaati malee dhimma sabaatii miti. Suuraa wal balleessuun wal jeequun dhimma dhuunfaati. Dhimma dhuunfaati kun. Malee kun namni sabaaf yaadu tokkummaa humnaa jira. Na qabata jechuudha. Yoo nama ka'ee si arrabsuu barbaade si arrabsee waan hin taane jedhe namni biraa ana qabatee si cabsuu barbaada. Yoo ati na arrabsite immoo si qabatee na cabsuu barbaada. Garuu nuti waan tokko beekuu qabna duratti. Maal beekuu qabna nuti? Ilaalchi keenya garaagaraa ta'u malee karaanan deemu mirga ta'ee karaa ati deemtuun immoo bitaa ta'u malee mirgaa yaabbattee bitaa yaabbachuun haa ta'u malee walgeettiin kooraadha jennee walagaa biratti ol baanee wal salphisuu dhiifnee keessaa wal qeeqaa yoo deemne bareedduu ture. Amma fakkeenyaaf dhimmi kaleessa Jawaar irratti xiinxalees barreeffamaanis gadhiises konfiyuushinii garaagaraa uummata keenya keessatti uumee jira. Sun bareedduun turre. Namoonni barbaadanis Jawaar qeequu mirga guutuu qabu. Abiyyis qeequu mirga guutuu qabu. Arrabnii fi Abiyyaan gorraa bu'uu qabaa yookaan immoo Jawaar hidhamuu qabaa kuni dhimma dhuunfaati kun. Dhimma sabaatii miti. Abiyyaan gorraa kan taa'aa jiruuf garaa ofii guddifachuufii miti. Mana ofii bulchuu dadhabeetii miti. Qarshii achirraa argatuun mana ofii guddisuu miti. Abbaa isaatti osoo mana ijaariin du'ee lafa kanarraa bade dhugaa dubbachuu yoo taate. Abbaan isaa jechuudha. Abiyyi immoo aangoo kanaan immoo ol ba'ee karabaatii guddaa tokko uffatee fuuldura uummataa taa'ee akka keenya kana laayiviidhaan lafa cabsuufii miti. Wanni achirra taa'aa jiruuf kaayyoo sabaatiif. Kan aangorra kaates uummata saba jechuudha. Ayyee gaameega. Haasaa gabaabsinii namoota lamaan immoo kaayyoo sabaa arrabsaa jirra jechuudha nuti. Abiyyi osoo hin taane warra arrabsaa jiran kun kaayyoo sabaa arrabsaa jiru. Saba kana arrabsaa jiru. Kanuma dubbiin jiru. Wallahi galatoomi waan ofii egaa yaada bal'aadha kan nu kennite odaa ullee ammas nitin ergaa ayyee galatoomi nama tokkoof carraa kennee ba'aa beekte karaarraa dhufaanis illee dadhabee jira. Galatoomi. Tolee galatoomi jabaadhu. Ayyee galatoomi. Ayyee tokkeenis annaa dubbiin wal xinneessuun egaa sigigaatatuma boollatti lixuu malee wanti faayidaan tokko hin jirtu cicciramu tokkummaan nuuf haa kennu jennaa isinii ergee jira tokkee. Mata ergadha. Waa'ee siyaasaa miti akkinu kan dubbannu siyaasaa workout siyaasa abbaa qabaa dhugaa jette. Mee ergadhaa tokkummaa humna. Isinii ergee ture. Shabakaatu didee mee ammallee bayitti lammatanaa ergee. Shabakaan abbaa qabaa siyaasnis abbaa qaba garuu wal kabajuunii fi siyaasni addaan namni wal kabaju siyaasa maaltu nu galchee miti nu siyaasa aslan hin jaaladhu ani uuma akkasii laaquunu garuu nama kabajaa hin qabnee fi kabajaatu nurraa eegama wal kabajuutu wayyaa tokkummaatu wayyaa namni kun wal kabaju wayyaa malee yoo akka kanatti wal faffacaasee maaltu ta'a bineensaan nyaatama kan jedhuuf. Neymar በእናትሽ ስም በስክ በርገደል ተማም እና ዋና ተናቲ ወልኛቹን አፉ ስለንጀቹ በረባዳ አትባሉ አትደቡ ጀለነምቺ በርገደር ጀነራል አሚን ተማም እስኒ እርጌበር ያኪ هلا وفير عبر
Eh. Halo. Indagamu. Nannagaa. Indagamu sagalee koo. Nannagaa amma nagaama. Fayyaadha alhamdulillah Fayyaadha. akkamitti. Naguma. Abeet Amiin Hello. nannagaa. Nageessu ati. Neetworkii jeeqoo eegalee jecha taakkalee jidduu kana biiziidha waan inni jedhee iyyuu hin dhaggeeffanne beektanii taakkeen waan inni jedhee taakkala uuma jedhanii biyyiif jawaar tokko jara walitti dhiisaa dhukkee walirraa kaasan harreen wal dhiitti malee kan walirraa fixxu garuu dhageettii keenyaaf qusataa deemudha beektanii fakkaata. Alo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Haala nannagaa. በቃ ችግሩ ከኔ ጋር ነው ማለት ነው። ኔትወርክ ነብራ ይረፈም ቶኮ ማልናን ጀዳ ሲሁን ዱዱ አማራ ወጅን እንደመረው ቤክተን ለቃ ደመረማ ማረኮ ቀባረ ወዱ አፋኒን ወደሱ የለውም ፋይዳ ጀደ ራያባ መጫ ቶኩማ ኡምና በከ ጅርቱ ኔትወርክ ትንጅሩ ቤክተ ሲርጌ ጅራ ቶኬ ኮ ሲርጌ ጅራ አመለ ሲፍሴኑ እንደንደኘ ታኬን በርሲዱ ማዩ ወንቲኒ achumaan bilbiyya bilbilee finfinneerraa gaafannaan eessaa dhageesse naan jedhani beektanii egaa maal jedhu dakkaan buduun narmaayitlaa jedha harabni garuu yeruma sana asirratti miidiyaa irratti argeetan kun akkam akkas ta'a jedheetan biyya dhugaa see gaafannaan oduun taane isin oduu feesbuukaa jedhani beektanii. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fo'e? Akkam oolmaan nagaadha. Alhamdulillah akkamat. Fayyaadha wallahi. Jiruun maal fakkaata? Jiruun bareeda wallahi. Maalirra jirtu muree kan argaa ajandaa kan kenna geenye kanumatti dhumarra jirtu carraasitti erga carraa naa kennere malee. Maalirra waan zulaa dubbatu garuu dhagayeeraa dhumarra jirtu. Tokkummaan bu'aa maalii qaba? Faffaca'uun keenya midhaan inni qabu maa inni? Osoo wal kabajanii tokkummaan jiraataniif bu'aa guddaa argachuu maal jechuun bakka qilleensuma na jidduu kan ujar kondiishiniin isaa normaala miti beekte kanarratti immoo yeroo ilaallu miidhaa malee wanti nuti irraa argataa hin jiru beekte bu'aa wanti tokko irraa hin jiru xinneenyuma qofa nurratti fe'aa jira wal nyaachuun wal faffacaasuun gargar ba'uun wal balleessuun wal tuffachuun kanaafu nuti kuni osoo keessi keenyallee waan tokko jibbaa tumatu jaalala walirraa hin qabaanne illee gadi baanee asirratti namarratti agarsiisuu hin qabu.
kan jedhu kutubeetti hadnatti dhagaamee waan kana irratti dubbachuu dhufe jechuudha. Faffaca'uun yoo faffacaane egaa akkuma faffaca'anitti bineensaan nyaatamudha. Garuu yoo tokkooman immoo bu'aa guddaatu argamuuf deema jechuudha. Kana irratti namoota adda addaa mari'achiisuu dhufe kun irratti dubbataa ture. Jalqaba gaasilas kan dubbatamuu fi uummataa fi bakki uummanni itti tokkoomu bakki uummanni itti adda ba'u immoo dhaaba keessa kan dubbatamuuf immoo uummataa fi Oromoodhaa fi nuti ammas deegaminsa kan argaa jirru ol faffacaasuu kan argaa jirru dhaaba keessatti warra siyaasaati. Ammas kan irratti dubbachuu qabnu nu warra siyaasaa keessatti Oromoon ammas ijaarameedhuma jira wal quba qaba aadaa walii kabajee tokkoomeedhuma jiraata garuu dhugaa keessi akka ammatti deemamaa jiru kana keessatti diigaminsi gidee gabaabaa keessatti nuti adeemaa irra natti fakkaatanatti akkanatti mul'atu. Kan ammoo nuti akkinitti ilaaluu qabnu namni jijjiirama eenyuun iyyoo ta'e nuti kan nuti ilaaluu qabnu kan nuti irratti dubbachuu qabnu irratti of cinquus qabnu ummata. Hanga ummanni tokkummaan ummataa hin tuqaminitti siyaasa keessatti wal qeequun jira. Siyaasni immoo takkaa jibbaa fakkaatee deema, takkaa deeggarsa fakkaatee deema. Akka paartiitti akka siyaasaatti osoo hin taane ofumaaf nutiin kuni namni safuu aadaa malee dhalatee jiru. Akkuma Oromoo ta'e, akka gandaa ta'e, akka maalitti ta'e, akka biyyaa ta'e namni safuuf aadaa malee namni dhalate. Garuu asirratti safuu dagannee, aadaa dagannee, wal dhiituu, wal xinneessuun kun bu'aa tokko wanti inni nuuf buusee jiru xinneenya malee. Kun immoo hafuu qaba. Namni kun yoo ofii of kabachiisee Oromoo biratti kabajaa argachuu danda'a. Ilaa kanarratti maal seeteet? Wanni nuti beekuu qabnu siyaasa jechuun siyaasni siyaasa. Siyaasni Arabaafis, Afrikaawwiidhaafis, warra Awuroopaafis siyaasni siyaasa. Siyaasa keessatti walqixxummaa jira. Garuu wanni nuti beekuu qabnu amma fakkeenyaaf biyya Arabaa keessa kan jiru akkaataan siyaasa jira. Akka amantii jaraan tuqnetti, akka aadaa jaraan tuqnetti haala kanaan deemsifama akkaataan siyaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf warra Awuroopaas akkuma nu arginu kana waan fedhii jaraa hunda waan guuttate waan jarri barbaadan ammateen siyaasa irra deemsifatu. Amma nuti siyaasni biyya keenya keessa jiruu fi aadaan uummata keenyaa adda ammallee waliin simanne si galee. Maaliif akka nuti falmii siyaasaa geggeessinuu fi aadaa uummata kan keenya keessa jirutu namni keenya maal barbaada amantii isaa irratti aadaa isaa irratti ijoolleen akkamitti jiraachuu qaba akkamitti guddachuu qabdi namni guddee akkamitti kabajamuu qaba waan jedhu kana siyaasaa waliin simanne maaliif amma gidee haasa'u uummanni siyaasaa maal godha inni ijoolleen fakkeenyaaf kutaa adda addaa keessaa walitti dhufan gidee siyaasa kana deemsifatanu aadaa naannoo biraa kan tuqu hayita afaan namaa keessatti jiraachuu. Garuu inni kun walumaa galatti wanti godhamuu qabu maal biyyi keenya reefuudha nuyiif addatti baafne akkasitti dhiifama namatti irratti bilbile inni gaama amma ganaadha jechuudha nuti ammallee hin beeknu waan siyaasaa kana ammallee nuyi waliin fudhanne kanaafuu nuti wanti nuti gochuu qabnu amma tokkummaan uummata keenyaa hin tuqaminitti amma aadaan keenya hin tuqaminitti tokkummaa uummata keenyaa aadaa keenya safuu keenya jabeessinee kan uummata keenyaa hundi kan keenya ammi Oromoon aadaa anaaf Oromoo jechuun ana biyya koo jechuun biyya kooti amma jechuun namni itti dhaga'amu tokko amma uummata keenya keessatti gadi dhufee wanni kun uummata keenya laaqinitti gara siyaasnitti deemu warrumti siyaasaa deemsifatu. Kan ammoo dhaabbannee ilaaluutu nuuf barbaachisa. Maaliif amma fakkeenyaaf siyaasa ofii guddifachuun dirqama mootummaa qeequun dirqama. Akka inni itti qeeqamu immoo akka fakkeenyaaf namni ofii mootummaa ta'uu barbaadu mootummaa xiqqeessuun arrabsuun kun seera siyaasaati. Inni amma irratti immoo nu mari'achiisaa jirtu kun aadaa keenya keessatti wal xiqqeessuun wal garagalchuun beekaa keenya akkatti kabajachuun nu dhorkuun wanni akkana aadaa keenyaan isoo hin ta'u maaliif godhamaadha. Wanni kun immoo nuyi gara jijjiiramaatti waan deemamaa jiruuf amma uummata keenya keessatti gasseenutti waan kana uummataa fi siyaasa gidduu jiraachuu qabna nuti warra haasofnu kun
Gaafa isaan uummatatti gadi dhufanii afaan jaraa sana deemsa jaraa gochi jaraa uummata keessatti gadi fidan iyyuu qabna. Gaafa isaan immoo ofii isaaniitiif achitti wal qeeqanu achumatti afixatanu. Kanaadha ilaalu wanti bakka lamatti baasnee ilaalu madaaluu waan akkanaatu barbaachisaadha. Inni lammaffaa waan zulaal sila haasa'u keessatti zulaal waan tokko kaaseera wanni sun baay'ee barbaachisaadha haasaan isaa natti tole. Maa inni amma fakkeenyaaf abiyyiin uummata Oromootiin achi dhaqee dhugaadha uummata dhiiga ijoollee Oromootiin achi dhaqee qeeqamuus qaba. Garuu immoo wanni tun beekuu qabnu Oromoodhaan achi dhaqee maaliif nuun hojjenne qofa osoo hin taane maal hojjetaa jira maal hojjechuutti immoo rakkatee jira. Waan kana akka siyaasaatti ilaaluun barbaachisaadha. Garuu mariin kan keessa kanarratti miti garuu erga kaaseeti wanni kun ilaalamuudha qaba. Namni kun gaarummaadhaaf hojjetamoo badoomamoo wallaalumamoo deeggarsa dhabe jedhanii wanni kun abiyyi qofaaf utuu hin taane boriis tokkotu dhufa. Fakkeenyaaf bakka isaa kana namni kun waggaa 100 ittiin fufu hin du'a hin dhukkubsataa hin bu'a. Borumaafuu nu baruu hin qabu. Fakkeenyaaf beekaa keenya jabeeffachuun waan inni rakkate jala deemne hubachuun nam tokko hanqina isaa qofa raqqeeqoo osoo hin taane namni waa hojjetu kun waan baay'eetti isa barbaachisa. Deeggarsa isa barbaachisa. Humnaan isa bira dhaabbachuu tiifoozoo isaa ta'u waan baay'ee isa barbaachisa. Garuu qeequun jira hin qeeqamini utuu hin taane namni gaafa gadi ba'e waa har'a bilillee yoo gadi baatee asirratti yaada ana keessa jiru ani leebiin ba'u namoonni fakkeenyaaf as jalatti jiran baay'een namni 100 fa'iin kun leebiin baanu waan ati jettu kana ta'anii hordofu situ bakka bu'ee fi dubbataadha. Gaafati afaan uummata kanaa taatu isatti balleessitu qofa osoo hin taane waan ati dhufteef kaayyoo keessana namni sirra beekumsa qabu hin jira waan ta'eef si bira dhaabbatee si jajjabeessee afaan uummata kanaa ta'uun waan barbaachisaadha waan nurraa eegamudha. Kana gochuun dirqama kan keenya. Kana jechuun barbaada zulaal keenya asumaan. Ayyee galatoomi fuuqoo bakka jechuun nama tokko waan argee akkas carraa tokkummaan na gaafataa ture tokkummaan yoo jiraate isaaf kenna hin jiraanne ba'uuf deema. Egaa beektee waan tokkummaa kana erga gaafa dhalannuutti kaa'amee nutti qaraamaa jira. Beektee rabbiin nuuf asifeessu yookaan rabbiin nuuf agalchu sammuu keenyaaf jedhanii du'aa gochuu malee homtuu waa hin beeku waan gara rabbiitti jechuun rabbiirraa egaa dubbiin beektee yoo waan qabdu tokko ofii keetii jabeessitee kaatee orma komachuu dandeessaa yoo ofii keetiin xinneessaa deemte jechuun waan baay'eetu jira sirreeffamuma kan rabbiin biraa kadhannagaa inshaallah. Ilaa asirratti waan tokko jedheen bahuutiin barbaada. Ijoolleen Oromoo waan tokko beekuu qabna nuti. Anaaf kaasee isinii bililleedhaa kaasee laal. Siyaasa kanatti of hin dhiibinaa. Dubbiin siyaasaa tokkoffaa siyaasa jechuun yoo uummata keessaa ol hin ka'in yoo siyaasa keessaa ol hin dhufin amantii tokkotti rakkoo fidaa aadaatti rakkoo fidaa maatiidhuma tokko keessatti iyyuu namni siyaasaa tokko namni siyaasa hordofu tokko maatii isaatiif yeroo taa'ee jireenya namummaa jireenya obbolaa jireenya haadhaaf abbaa obboleessaa yeroo taa'ee wajjiniin tanaa jedhuun qabu. Kanaafuu ijoolleen keenya siyaasatti of hin dhiibina. Waa beekuun bareedduudha. Barachuun bareeda. Garuu nama siyaasaa of hin godhina. Maaliif gaafa siyaasni nu keessaa ka'ee nu wajjiniin guddanne qaama keenya aadaa keenya amantii keenya wajjiniin deemna. Garuu hamman of hin cannaqina. Namni baay'een nan argaa FB kanarratti dhugaa dubbachuudhaaf eessa ga'eeraa eessa oolee eessa bulee eessaaf deema. Wanni kun cinqii ta'a booda rakkina fida. Maaliif warra hojjetuuf itti danqaa ta'a. Ofiifis hin cannaqamtu warra hojjetus hin namni kun beekaadha erga ta'eeti beekaadha warri beekaadhaaf beekaan jira siyaasatti of hin kenninaan jedha ilmaan Oromootiin kanuma dhaamuu barbaada. Ayyee fuula keenya galatoomi nuuf jiraadhu akkasii hundinuu beektee hojii isaa beekuu qaba. Amma fakkeenyaaf mana tokko keessa namni 10 yoo jiraate namni 10 kun ka'ee yoo siyaasatti galee manni kun hin jiga. Maaliif jireenya ofii dagatee jedhu. Yoo namni tokko keessaa siyaasa keessa seenee galgaltuun immoo mana qabatee jiraachuu danda'u qaba. Hundinuu yoo ka'ee waa'ee siyaasaatti miila lamaan seenee wanta baduutu caala. Kanaafuu siyaasni abbaa qabdi. Hundinuu waan beekuuf beeka. Amma siyaasa yeroo jedhu hundinuu bara amma waan si dhibu hundinuu xiinxalaa ta'e dhumee hundinuu siyaasa bakka jechuun dubbiitu borcamuu ka'e. Waan borcame tokko immoo haa boratu qulqullaa jedhu miti jarri keenya. Kanaafuu siyaasa yeroo jedhamu bari nama maraatu faantu jira siyaasaan.
waan akkanarraa of fageessu qaba. Namni tokko yoo dubbatullee of ta'ee dubbachuu qaba. Yoo jiraatullee of ta'ee jiraachuu qaba. Waan akkanaas jechuu barbaada fee keenya galatuume atillee. Ayyee carraanaa kennuuti baay'ee galatuume. Ayye. Waan akkanaati ijoollee yeroollee qabaanneetiin siyaasa hoo dandeenye miti kan as baane yeroo biraatiif bal'inaan inshaallah. Wal qooduu kana dhaaba. Jechuun mee abo bismillah. Tokkummaa keessan jabaadha jabeessaa. Yoo tokkomtanii harkaan wal qabdanii waa hundallee ce'uu dandeenya jechuudha. Bakka argineetti akka waan foon qircaa wal qooduutti hin fiiginaa. Kanaafuu yoo nuti tokko taane yoo nuti wal jaallanne namnis nu jaallata namnis nu kabaja namnis bakka guddaa nuuf kenna. Yoo nu akka kanatti wal dhiibne inni dhufuullee hunda keenya qabee dhiiba jechuudha. Kanaafuu galatoomaa yaada bal'aa ta'e illee fudhadhee isiniif hin dhufne yaaduma gabaabaa kana isiniif fudhadhee dhufee anna jajjabaadhaa bakka jirtanutti isinitti haa tolu jibbaa dhaabaa maqaan keetu namaan galu hawwaa ምናምን ነገር ገደል ግቢ ውጪ ከዚህ ገደል ፊት tokkummaa yoo qabaatedha namni itti maaliif ijasitti mucaa sakam namni riskii namaa tokko nyaatu hin jiru. Riskii kan kun namni nyaatu hin jiru riskii kan kee namni nyaatu hin jiru. Hunduu kan ofii nyaata. Hunduu hanga rabbiin isaa dabarsee fudhatee deema asirra. Namni kan nama tokkotti wanta tokko hin dabarfatee fudhatu hin jiru. Garuu nafsiyaa keenya cinquu hin qabnu waan arginetti. Abdishaa keenya reefu dhuftee carraa nagaafattutti jirta garuu mee daqiiqaa lamman tokko si السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتا بالله فين؟ جرا كمي. يا كيتي. الحمد لله كم. جرا والله الحمد لله كنو. بقى جرا. دي فما وجني يا ركيت كوسي تنا بسيته ادو سنور دفني جول ليبرا وجنين توري جلسي موشا وجنين توري رو نمبر فيرو مسيرجي واي تكون ما ستيتو ادو سمو توني. شو وجن بكتو كوجرتو. walummatti dhiyoo jira malee bakka tokko hin jiru. Ani Riyaadin jira, inni gara Makkaa jira. Ayyee rakkoon hin jiru. Ani adda faffaca'uun midhaa maalii qaba? Walitti dhufeenyaan immoo tokkummaan hojjechuun bu'aa maalii qaba kan jedhu irratti dubbataa turre. Anaa yaada xumuree bahuuf jedhullee dhufte dhumarra. Wallahi nutis hanga tokko hanga dandeenyu dubbataa jirra. Ammana hin tokko nu dhaga'u. Walitti dhufanii walitti siqanii hojjechuun baay'ee barbaachisa. Fakkeenyaaf ani yoon ka'ee hojii tokko yookiin haasa tokko irratti dogongore isa tokkos si gorsatu wal bira jiraatame. Akkasi wallahi. Amma immoo faffacaanee hundi keenyaayyuu yaada mataa keenyaa fakkeenyaaf namni tokkoo fi namni lama adda yaadni isaa walitti gaafa siqee wal gorsee wal gaafatee jiru garuu yaadni isaa suni yoo inni kun hin taane isa tokko si dhawwa tokko beekaa ta'uu danda'a tokko wallaalaa ta'uu danda'a. Hadha garuu faffacaanee hundi keenyaayyuu yaada mataa keenyaa ibsataa oolla. Akkanatti immoo baay'ee walirraa fagaataa deemaa irra nuti adda bahuudhaan nuti walirraa faffagaachuudhaan gandummaan nu keessatti maddee wal jibbaan nu keessatti maddee mataa keenyaan beekaa fi wallaalaan keenya wal qixxaatee amma adda fiigaa jirra. Kanarratti utuu walitti siinee wal keessattuu nuti ijoolleen bakka gandummaatuun ta'in ijoolleen naannoo tokko rakkoo jiru utuu wajjin mari'annee wajjin teenyee waan tokko hatta walitti dhiyeenya bakka tokko qofa ta'uutu hin ta'in bilbilaanuyyuu wal jala deemnee yaada asirratti baanee ibsinu qofatu hin ta'in bilbilaanuyyuu wanta akkana godhamuu qaba akkas ta'uu qabenne utuu wal gorsinee wajjin deemnee baay'ee gaariidhan jedhaan gara kootiin. Akkasi kun bu'aa kan qabuutu kana beektee malee kun anaatti gadi ba'ee dhufee si arrabse si xinneessee suuraa kee gadi garagalchaa ati dhuftee na arrabsitee suuraa koo gaggaragalchitaa
Ormi immoo bor dhufe ana qofan xinneessu ana qofan garagalchu ana qofan arrabsu beekte waluma qabatti dhufe gadi nu gombisee dura deema. Kanaafuu wal xinneessuun kun wal arrabsuun kun wal tuffachuun kun bu'aa tokkollee nuun qabu beekte. Midhaa malee midhaa isaaf kanarratti wanti nu har'a jawwaariin qeeqaa jirru tokkoffaa wanti nu jawwaariin qeeqaa jirru jibbaa jawwaarii fi miti jawwaariin ni jaallanna ni kabajna. Sababii innaa biyyitti siqee gorsuu dideedha. Maaf itti siqee gorsee yaada isaa irraa fuudhee achitti hin fixin himaa miidiyaatti baasaadha. Nuti wanti nu isatti aaru. Nuti isarra walirraa waan faffagaannee jirruuf yaadni keenya kun adda adda ta'ee deebinee asirratti wal keenya. Garuu tu wal bira jiraannee wal gorfannee jennee yoo hundoo gongoreessitu yoo nama karaa jaarra iraadhesitu karaa gaarii ta'uu danda'a. Yoo karan taane ta'e yoo karan taane deemtu ta'e anatu bakka gaarii yookiin karaa gaarii beekataa sin gorsaa sin dhowwa. Walitti faffagaachuun jara hayyoota keenya gurguddaafis tolaan jiru nuufis tolaan jiru. Amma immoo hanga dandeenya inshaallah rabbee walitti siinee tokkummaa keenya jaarree walitti siinee rakkoo keenya ifaan ifatti baafnee dubbannee tokkummaan deemnan jedha. Baay'ee namatti tola yaadni kee. Galatoomii Abishaa inshaallah bal'inaan irratti hojjetamaa rakkoon hin jiru. Inshaallah. Aslan beekte oluma faffagaachuun wal dagachuutu dhufaa beekte waa hundaafuu akkuma amma jette bilbilaanuu kaleessa Dr. Shurrubbeenii fi gurbaan Seed jedhanu tokkollee beekte gadi baanii miidiyaa irratti waan jedhu dubbatan hanga ta'e irraa dubbataa ture. Namni kun hindoo gongoraa aslan beekte arraba jechuun dhukaa maal jedhu dimtsi eleelloo massaaraa isa jedhan sana beekte. Sagaleen qabu garuu dhukaas. Dhukaa'es nama najjeesu fagoodhumatti sagaleedhuma isaa xaxxaata'u kana jechuun maala sensiin jedhu bakka fakkeenyuma tokko sii kennuuf illee yaada koffan faca'ee jira. Kanaafuu akka kana walitti dhufanii mari'atanii walii wajjiniin hojjechuutu waa guddaa qaba. Jarri keessa ba'anii waan ta'e irratti mammari'ataa turanii beektee. Keessaa waliin haasofnee nu hariinuu keessaa waliin haasofnee ana Shurrubbeedha Sa'iidii Jaafarii waan tokko waliin haasofnee waa'ee gandummaa kana. Amma rakkoo maaltu jira fakkaata. Namoota ofii dhokatanii gaarii fakkaatanii ta'anii nama kana nama dubbachuu danda'u kana yookaan nama dubbachuu sodaanne as dhiibanu jiru. Waan hunda beekaa beektee nama iccitii kana kun ta'uu qabu. Anama fakkeenyaaf dandeettii tokko yoon qaba ta'e ofii kooti dandeettii sana qabadhee nama waa tokkotti immoo nama kana dhiibuu hin qabu. Dandeettii qabu sanatti fayyadamee namoota kana soobdee namoota kana walitti naqurraa soobdee nama kana araartuu rabbiin biratti jaallatama. Walitti fiduu caala. Keessattuu amma waa'ee walitti dhufeenya keenyaa irratti akka ijoollee Jimmaatti kan nuti abdannus kan nuti kabajnus keessattuu laal ijoollee hundaan jaalladha nan kabaja. Keessattuu immoo ijoollee Jimmaa liivii waraaban keessaa namni hin kabajeef namni hedduu jaalladhu takkaa dongora namni irratti hin argine siifi tokkummaa winaati. Kaalli sanyii mootii nan jaalladha garuu yeroo tokko tokkonis qalbii keessas ta'u maalis ta'u waan tokko yaa'u dongoruun inuma jira namnis ni himata garuu siif tokkummaa irratti takkaa dongora sin agarree ammas taanaan isin akka yookiin akka gafa keenyaattis yookiin akka nurra beekumsa qabdanuttis bakka nuti dongorrutti nu waamaatii nu qajeelchaa. Ijoollee biraatii wajjin illee akka nu tokko taanee wajjin deemnu yaada keenya wajjin jirre isaan gandummaa wal arrabsinu rakkoo ganda keenya keessaa maaf baanee ni mannu. Ganda keenya keessa dhibee meeqatu jira rakkoo meeqatu jira waan sana waliin taaneetu sagalee tokkoon dubbanne jijjiirama guddaa agarsiisuu dandeenya. Garuu warra asirra teenyee wanti nu haasaa oolluuf wanti nu hojjennu kun tasa walirraa nu fageessaa tasa hattuu ofitti seensisaa jirra jechuudha. Karaa banaa irra diinaaf. Waan akkanaa irratti nuuf jabaadhaan jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja tokkummaallee keessaa ittiin nan haasaa waasaappiidhaan iyyuu wal agarra ati immoo hanga tokko nurraa durummaa qabda walitti nu fidii walitti nu hidhin jedhaan akka kootiin. Inshaallah galatoomaa mee rabbiin dhumti bilbilaan walitti qofallee son taa'anii rabbiin onneedhuma keenyas akkas boogee kana nu walitti nu xiqqeessu jenna. Inshaallah waa hundaafuu waan dabar daqiiqaa 15 qofaaf dhufeeyyuu namoota tun affeeru ture. Iyya Abishaa keenya galatoom inshaallah yeroo biraa baddaan wal agarra yaada bareedaadha kanatti dubbattee kaaftee egaa isinis bakka jirtanitti jajjabaadha. Eshi galatoom nama faffaca'ee jiru nama miliyoonarraa nama walitti dhiyaate nama 10tu irraa paaworii qaba beekte. Nama miliyoona faffaca'ee fageenyaan wal beekuudha nama walitti qabame nama 10 kanatu paaworii qaba. Kanaaf namni walitti dhiyaachuun barbaachisaadhaan siin jedhaa naaf jiraadhu waan ofii nagaannaaf.
Galatoome atillee galatoome hedduu si jaallanna hedduu si kabajna. Anillee baay'ee si jaalladha naaf jiraadhaan. Ayyaatlee. Galatoomaa warra nu arrabsaa jiruufis warra nu qeeqaa jiruufis warra koomentii badaa barreessaa jiruufis warra isin kabajnaa hundi keessan egaa rabbiin isin haa eegu isiniin jedha wal jaaladhaa jibbaa of keessaa faaqaa baasaa akkasitti akka nama lootarii intinaa jedhutti yoo jibbaan nu keessa maal jedha rabbiin abbaan koo maal jedha isinitti fakkaata jibbaan dhukkuba qoricha hin arganneeti beektanii yoo akkam wallaa namni illee dhukkunta qoricha hin argannu dooktaras hin argannuuf jalqaba nama taanii tarkaanfachuudhaaf jibbaa of keessaa baaf kun achi dhufe kun ebeluudha kun asii dhufe jireenya rabbiin namaa hiree irratti wal diimuu wal jibbuu kan of keessaa saaqaa bakka jirtanutti of keessaa balleessa nafsiyyaa keenya qulqulleeffannee walii wajjin hin deemuu qabna yoo akkanatti ni hinjifanna maqaa qabna mataa keenya wal qabanna isiniin jechuu barbaada asna የኔ ቆንጆ ኢንሻአላህ በሌላ ቀን እንጋብዝ ኢንሻአላህ ወጣ በጣም ቾክ ያለውኝና ረቢ ጃለለኑ ፈኬኑ ኢስኒን ጃለዳ ኢስኒን ከበጃው እንደ ከሰኒፉ ነመነ ጅቡል ሲንጅቡ ሲንጃለዳ ሲን ከበጃ ማለት ነፍቸቹ ወርባለ ነኒ ነመጅቡ ነመን ወማን መቆቹ እንደለ ተሰረቢን ብራ ረቢ ወጅኒ ወልዳ በማለ ዮ አስነ መጃለት ረቢን ብራ አጅሪ አርገት ዮ nama jibbite lafa kaate nama fakkeenya fas miidiyaa irratti na argina jibbu faantu jira jechuudha daangaan waliin beeknu geeppoon waliin beeknu geemmoon waliin beeknu garuu lafa kaate so rabbiin jecha nama jaallatti rabbiin si jaallata lafa kaate mo nama na jibbitu kana rabbiin si jabba malaayikaan si jabba kana of keessatti tana jechuudhaan sammuu keessanitti galmeeffadha jiraadha ora deebana isiniin jechuu barbaada kabajama